عليكم ورحمة الله وبركاته. hordoftoonni chaanaalii kiyya yookaan yuutuubii kiyya Haliimaa Aashaa yuutuubii irratti argamtan hundi keessaniyyuu warroonni naaf haarawaa taatan illee sabiskiraabii laayikii sheerii naaf godhaa. warroonni dura jirtan illee ammoo waan faayidaa qabu isinii qabadhee dhufee jedhe inshaallah walumaan laalla waan ofii kiyyaatti fayyadame yookiin ammoo waan ofii kiyyaa irraa tajaajilamee jedhe isin biraan ga'u dhufee wanti sun hundamaa akkamitti shabakaa namaa nurraa cufatan akkamitti ilaaluu dandeenya fayyadamuuf akkamitti shabakaa namaa beekuu dandeenya paaspoortii isaa akkamitti beekuu dandeenya haa jedhu walumaan laalla gatii gabaabatti jechuudha. Yani daalooti homaa buusuu osoo hin taane akkanumatti jechuudha. walumaan laalla inshaallah. kanaaf warroonni naaf haarawaa taatan laayikii sabiskiraabii sheerii godhan jajjabeessaa isiniin jedha inshaallah rabbiin keerii haa godhu. akkasii waliin laallaa isinitti illee hin dheeressu. akkamitti shabakaa yookaan paaspoortii neetii mana fayyadamu argachuu dandeenya. yeroo tokko fakkeenyaaf nu hidhanii nurraa beekatumaan cufatanii beekte uummanni kun nu hidhanii kan deebanii nurraa cufatan akkamitti argachuu dandeenya. deebi'ammoo akkam karaa kamiin argachuu dandeenya paaspoortii isaa baruu dandeenya haa jettanii walumaan laallaa inshaallah. amma gara barumsa keenyaatitti deebina inshaallah isin jedha bara namoota siitingii seenna jenne as jenne bakka kana margaa kan as jenne kana goona yoo jenne akkana nu baya gaafa inni kun nu baya jedhe akkana goona wanna kana argaartani koodii jedha kan akkana goona akkanatti nu baya jechuudha. akkanatti nu baya iskiriinshotii goona kana iskiriinshotii goone asii baana duubatti deebina jechuudha. duubatti deebineetiin googilii seennee hojjenne googilii seennee amma argaa jirtan googilii seennee hojjenne wanna tan argaartan tan akkana goona argitani wanni tun akkanatti jirti jechuudha. wanna tan akkana goona ammallee wanna fi laddaa tana akkanatti baafna yoonni paaspoortii laawannoo kennaa kana nu baasuu danda'a. iskiriinshotii reefiisani footoo reefiisa finnee akkana goona argitani footoo reefiisa fitannee akkana goone luukii kun akkanatti nu baasa jechuudha. argitanii lakkoofsa paaspoortii mana kana akkanatti baasaa akkanatti fayyadamaa isiniin jedha. akkasii walaa jajjabeessinuu isiniin jedha inshaallah rabbiin keerii haa godhu. akkasitti na jajjabeessaa laayik sheerii sabiskiraayib illee naa godhaa isiniin jedha inshaallah rabbiin keerii haa godhu.